Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanya bakka ta'onni raakate bakka isin jirtanitti isin bira haa geessu. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin jabaa galnee rabbiin badin nama hundaafuu rabbiin gartee nu hundaafuu rabbiin nuuf haa laaffisu rabbiin takkalleehu kheyrii nuuf haa katabu kheyriira nu haa dhaabu jecha tattaaffii nuti goonu ta hanqana hin qabne galgalaa ganamatti illee rabbiin gartee nuuf laaffisee nu bira haa dhaabbatu. Har'aan tana wardaan mucaan wardaa bira jiru aanneedha. Aanneen na dawwalee ol qabee gaqqabee ijoollee sitii fi isillee tajaajilaa jira. Rabbii wajjin rabbi haa laaffisuuf ammallee jazaasaa rabbi haa kafaluuf rabbiin galata haa galchuuf jenna. Garuu hedduu biiziidha olii galfi fiiguu jirra. Akkuma viidiyoo isin maraa isin garsiisaa jirru nama gartee biran gahin biran dhaqqabin hedduudha baay'eedha. Saniifuu wardaa bira dhaquudhaaf yeroo nuuf hin kennine garuu akkaataa isiin itti miidhamte sana akka ammaan tana aannan natti hime kana natti hin fakkaanne akkaan laaletti garuu akkaan ammaa harka kanatti rakkoodha. Miila shiidhaatu mudhii gatiin laabsheessee ejaa gurbaanii rabbii wajjin rabbiin gartee lubbuu siidhaa isiin eege ammallee nuun haa eegu rabbiin gartee hanqa rabbiin nu laaffisee dawaa itti goonee fayyaa siidhaa gartee rabbii wajjin du'aa itti goonee fi gargaarsa rabbiitiin du'aa goonuu fi dawaa rabbiin nuuf laaffisee hanga itti goonu isinillee du'aa inni quba qabaadhaa du'aadhaan nu bira dhaabbadhaa du'aa inni gargaara wardaan na yaamtee jirti ani waaniin taa'ee amma asii du'aadhaan nu gargaara wardaa waan na yaamtee jirtuuf ani ammaan tana karaa mana wardaattiin deemuudhaan deema du'aadhaan na quba qabaadhaa du'aadhaan nu quba qabaadhaa nama hunda bakka jirtanitti fayyaa isinitti haa ta'u du'aa uumanuuf godhaan isiniin ja'a karaa mana wardaatiin deema ammaan tana nafti amma nabbibilee aannan natti hime malee keessa addanaaf baasee amma dhugaasiidha rakkoo jirtu balloo jirtu addanaaf baasee rakkoon jirtu guddaadha isin nyaatteetis dhugaatis hin dandeessu ja'a haala kanatti nyaata qochummaa siidhaatillee nyaata dhorkanii gabba'anii fincaanuu isii kutanii jiran waan ta'eef dirqama ani waan hin taa'ee asii gartee isii ija keessa eegee nagamu qabdi je'eetuma akkanuma yaadaan firraa taa'uuf hin qabu waan jiru walumaan inshaallah rabbiin nuuf haa laaffisu du'aa'ii nuuf godhaa du'aa'iidhaan nu quba qabaadhaa du'aa'iidhaan nu cinaa dhaabbadhaa bi'iznillaahi ta'aalaa wal harkaan tiyyaa teeysan wardaa biratti nuuf haa ta'u du'aa'iidhaan nu faana bu'aa bismillaahi irrahmaani irrahiim tawakkalnaa ala Allah yaane نقبل قبادة دعاء إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا ولا فيزو الحمد لله ربي جبنا ساتين سلا أكنا واسين سلا أكنا سلا عندي قد بيتي أكبانا سني الحمد لله ربي جبنا ساتين لكانو قربان فلفلا مجيو على جين دينجدا فوته gurbaa ergitee gurbaa waadiyyoo akkuma feetee fi gootu kana itti kannitee deemtee miila siidhaa akka isiin bobbaatee hin galle akka isiin nyaattee hin dhuune lubbuma sii kuchiisu jechuu bara waan gaafii qabu miti. Namni tokko nama gartee gaafa nama dabarsuu fadhe daariktii dhufee yoonii fi osoo bilaa maanaa dhufee akkanatti si qunname akka gartee abaluutu ishii tana akkana godhee ajjeese jaanii maqaa narraan bunne maqaa nan balleessine ammoo akka mul'anne akka hin beekamne kanattiin lubbuu siidhaa dabarsaa jechuma fakkaata malee kuni waan gaafii qabu miti. Garuu miskiintitti rabbumaatu ammallee tiisaa jira malee silaa isaan gaqqabanii ciibsanii ablee doomaa irra baasuu barbaadan maaliif kana ta'e rabbii isii uumu sodaadha. Hay intalti haa jiraattu dhiisaa maal taatan obboleessoo namuutu waan rabbiin nama soorachiise soorata malee
haqa namaa hin tuqu waan rabbummaan isa razaqe razaqama malee waan namaatiif miti. Jiraachuun maaliif si rakkise intal dhiisi gurbaadhaas fayyaa dhorkitee gurbaan ifiifuu deemee bakka irraa galu wallaale waan ati jettuu malee hara biraa deemuu waan hin beeyneef akkuma feete gootee miskiitintii dheengadda alhamdulillaahi galanni rabbiiti rabbiif galanni haa ga'u alhamdulillaahi miskiintitti dheengadda rabbii wajjiin gargaarsa rabbiitiin ilmaan mucaa duraa gartee waan hin taane shayxaana fuutee manaan naanne ishitee akka gartee salaam aleikum nama tokkoonuuhu gabbaatee hin jenne goote gurbaadhallee if harka deebiste miskiintittiidhaas lubbuu dabarsitee gurbaa if biratti hambisuudhaaf hiristii tamirraahi ishii qochiisuu feeta tana dhibdeen. Dachii tamirraahi qabeenya kamirraahi lubbuu isiidhaa taphachuu feetaa miti miskiintittii dhiisi biiftuu dhiifamaa wajjiin. Dhiifamaa wajjiin rabbummaan siif haaraamatu malee atuu fayyaa hin qabdu. Silaa rabbiin siif karaaf haa deebi'uu siin jennaa ammoo garuu deebitee miila namaa keessa giseenii fi gurbaa ergitee inninis akkuma keetitti waan ati jetteen godhee deemee kophee keessa kaaye. Namni bobbee hin galin nyaatee hin dhugin gabbu'ee hin jiraatin jechuun akkanumatti akka hin beekamnetti mana keessa cal jettee duutee jechuma fakkaata malee miskiintitti dhiisii obboleettiitii jedhiifamaa wajjin lubbuutti fiittillee taphattee lubbuu nama meeqaatti hin taphatin garuu rabbiin jabaan fuula siin kannu karaa ati deemtu kana siif hin laaffisu siifillee irra dabruun taa'u rabbiin garuu rabbiin sin dhiisu rabbi sodaadhu miskiintitti dhiisi ummata Muhammadirraa jiraadhu nagayaan yoo san didde ammoo guyyaa rabbiin naafi siifi rabbii kiyyaa wajjii waliin dhufite atu arkuuf jirta garuu alhamdulillaahi amma khayrii rabbii haa godhu malee dubbiin silaa as geessee fagoodhaan itti dhaqeemiyan ani miskiintitti akkana taate wayin quba qabaa giseen akkana qilleensarra laalu miskiintittiin akkuma wartee waa wayyaa qabduu na fakkaate ni ciiftee qaamaa lallaqadee na fakkaate malee wayin akkana dubbiin jabaattee miila lallaabsheessitanii mana keessanii see aboo rabbiin jabaan karaa isiniin bahu inshaallah biiznillaahi taalaa amma ani wanniin taa'ee asii dubbadhuuf hin jiru hordoftoota kiyya daawwattoota keenya hundaafuu wardaa biratti deemuudhaaf deema anneen mucaam gartee rabbiin isiidhaaf rabbiin darbee isii bira geesse nasiibara dhaabbate furmaata isaatiin ishiidhaaf akkasitti ol qabee qabu jira rabbumaatu ishiidhaafuu dirmatee gurbaa san bira geesse waan hin taa'uuf hin qabu dawaalee gartee waan ishiidhaaf godhamuu qabaati miti hatta akka rabbiin beekanii furannee akkasitti heddumeessinee furannee yaane ishitti du'aa'ii goonaa isinilleen hordoftoota keenya du'aa'iidhaan nu gargaara du'aa'iidhaan nu cinaa dhaabbaddaa du'aa'iidhaan nu gargaara isiniin jannaa biiznillaahi taala waan hin taa'uuf hin qabu bismillaahi rahmaani rahiim bismillah tawakkaltu ala allah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim